asirratti kun guruup irratti dubbachaa jiru sagalee kee sirriitti dhaggeeffachuu barbaadanii kanaaf hojjetan bilbilaa silkiin Saanko deemsee waggaa ishee maskaram gaafa kudhaafii deemteen saanko jonni lama natti laattee dhiiga tokko jechuun amma guduu ta'e mucaa koo amaanaa dukkana qabrii amaanaa lamboonni ati mucaa koo dhibaan asirratti baheetee wayi dammoo siifin bilbila sagalee kee ol qabeetii uummata kanaa dhageessisi giftii keessan jedhama karatti si gaafadha. fayyaa isheen dhageenya biraa deemtee mucaan koo ijoollee lama natti laattee deemte galeen akkamitti akka baate akkamitti akka duute du'uu ishii dhugaadha moo ati dhag silkii odeessan odeessinaati. Nagaa galata rabbi irriba si dhoowwee maana namaa jirta dhiifama guddaa waan lubbuu sila ta'eef haadhoo koo waan madhimma micayyoo baddalamtee tanarratti kunoo alkan hin rafne hizbiin nama meeqa ta'ee asirratti waa'ee dhuma ishee haasa'aa turanii akkamitti na oromoon tokko du'ee akkamitti nu hin dhageenye dhiiga teenya muutii maal rakkattee harka namaatimoo beelofteetimu dhibamteetimu moo rabbumatu ajjeesee kana addaan baasne kanaan booda gareen baasillee biyya ishiillee kan galtoote akka walitti birra sabaasamne akka galchinuuf asitti illee awwaallamtoote akka awwaalluuf obboleettii teenya rabbiin ishee fayyisu mana waaqatti kanuma marajaa kanamee uummata amma asirratti si dhagaa jiran kanaaf waan jettoo jiraate sirraa dhaga'uu barbaanne sagalee kee mucaa abdeen jedhan tokkotu nuu kenne dhugaa mucoo kanaa hin badiini akkuma siin jedhe mee waan irraa beektu maaltu jira mucoo kana qarqaaruudhaaf manni kun. Waa'ee intini irratti dhugaa dubbachuuf harka namaas miti. Okay. Jalqaba nuti akka jalqaba dhageetti ani gaa jechuudha mucayyoon kun biyyaatti dhuftee meedikaala asii darbuu hin dandeenye jedhani. Gaafa kanaa madaamii shanii tikkeetti kuteen biyyatti si deebisa gaafa jettu baduu kana filatte lasii galee. Tole. Gaafa kanadha namaan na baasaa jette fakkaataa kanumarraanii madaamii kana jalaatti badde isheen gara biyyaatti gaafa deebisuuf jettu meedikaala kana darbuu dadhabdee jennaan jechuudha. Tole. Kanarraanii mucayyoon kun yeroo baay'ee kan natti himattu coggaarraa kun akkubaa naan jetti beekte intini baay'ee dhukkubsatti bakka utuma ittiin dhukkubsattuu deemtee bakka hojiillee hin ooltii dhukkubsattuu hojii hojjetti. Yeroo tokko utumatti waan hojjettullee utuma yaalamtu birree of harkaattee bakka ani coggaarraan koo baay'ee na tabalaashee jira qorichallee waattiin bitadhu dhabeera waan qabdullee naa erginaan jetteennaan qoricha bitee ergee isheen ture yeroo tokko jechuudha. Eessatti ergitee keenyu bira jirti waggaa sana waggaatti ergituuf sana akkamitti ergite? Yeroo sana gaaddooma mana xalabaa ani dhaqee arge sana mana xalabaa naan jette gaanaan garuu yeroo sana jechuudha mana xalabaa miti isheen garuu baatee jirti akka nama yaadutti jechuudha. Yeroo sana nama ergatteetu diliverii ergattee fudhatte. Shufeera ergattee? No. Shufeera ishiin ergatte Sudaan ammoo Baangaaliidha moo akkasuma bara jedhee dalaguudha? Lakki warra zmeedhee bakkeerraa antini dalaguudha warra akkasii taaskii minaaminii kana jechuudha. Biyyatti ol beektuu seen? No ollaadha nuti biyyatti. Okay. Malee dhukkubni ishee dhukkaruma rabbiitidha. Karuma rabbiidha malee waan biraa namni kana godhee wayin immoo madaamiit akkas godhee miti beekte. Jechuun egaa baate egaa si dhagaa jirra. Egaa mucoon kun achi xalabaa baate si'umaa waliin naasofne akka dhukkubullee sirriitti akka itti jabeessillee mana hakimii akka deemu barbaaddellee akka oduu qabnutti immoo maal jedhu mana xalabaate egaa baate rayyaan kan jedhan bakka nuyi amma jirru kana
yaa'u rayyaan keessa ijoollee biraa akka galtuudha. Ijoolleen immoo gaafa dhukkubsattu Suudaanitti waamanii mana akimii Suudaanitu geesse akka nama daandirraa fuudhee kan jedhan kun asirratti odeessaa jiru. Dubbiin kun dhuguma. Dubbiin kun sirrii miti. Dubbii kana ani jechuudha isa gaafa mana yaalaa deemtu kana obboleetti abbaa manaa isheetti ana dhukkubii jennaani Sudaanii wayii karaarraatii na fuudhee hospitaala na fidee jira. Immoo na biraatti deemee jira. Nam tokkollee na bukkee hin jiru jette laa obboleetti abbaa manaatti himatte. Obboleettiin abbaa manaa biyya jirti moo as jirti? No, Beeruuti hin jirti. Okay. Malee ijoollee bira galaa turtellee hin dubbanne mucayyoon kunidha. Inni amma warri biyyatti waggaa bilbiltuu amma warri ishee akkam jedhu reeffi nuuf haa dhufu jedhumu mi maal wanni irraa beektu tokko hin jiraa? Jiranii finfinneetti baay'ee kan intinechaa jiran baay'eedha. Annaa kanaaf yoo jarri arrama bordoftii jedhaniitudha kan isaan eegaa jiran malee akka isheen asitti illee awwaalamtu tasa hin barbaanne. Okay, eshi embaasiin illee dhagee kan jedhan amma asirratti illee intinechaa jiru embaasittuu eenyutu dhaqee hime micoon kun duushiitu? Embaasii achumaa deeme abbaan manaa ishee embaasii achi deemeetu waan jiru gaggaafateera natti fakkaata. Abbaa manaa qabdi? Asiis immoo nomaa shanaadha ijoollee lamaadha. Jechuun abbaan manaa ishee as jira biyya kana? No, as miti kaa Itoophiyaa biyyuma jechuudha. Embaasiin jechuun ejensiin embaasiin asii biyyaatti dawwalan jettaate? Ani hin beeku amma embaasii ijoolleen lamaan tokko deemnee irraa naan jedhanii jiru. Maalirra akka ga'an natti hin himne embaasii kan immoo gaafa bilbilu sorkeenii narraatii hin kaasanii. Qaamaa yoo deemte malee furmaata sii gochuu hin danda'anii waan jiru jira. Anna akkasidha. Wanta hin beeke tokkollee hin qabu gaangayyoonatti. Ati waan reeffa ishee argite tokko jira. Uummata hin callisiin waan jechuu barbaadan isin micoon sin dhageessilleedha. Maqaa kee dhiifama maqaan keenya jedhama dubbachuu baattis himachuu baattis rakkoo hin qabu. Ani intalaan boote wanna hospitaala deemtee reeffa ishee argiteera jechuun ati mana kontiraata jirtaa? Rooti ishee kamisadha jedhanii torbee ishee toftaan jechaadha borochaadha. Torbee ishee boriidha jechuudha. Rooti ishee kamisa ta'eetu kamisa kana bullee jimaata kanallee oollee jimaata guyyaa kana madaamii kodhaanii geessisu qabaa. Baay'ee dhukkubee ta'a malee amma kan hospitaala hin teessu jedheeni jennaani haa ta'u gaafa ijoollee bakkee baasnee deebinu si geessaa naan jette beekte ani fayyaa ishee dhaqee arguun barbaade. Annaa gaafa kana ani bakkee turre akkas sa'aatii 7 ta'eera galgalaa'ee jechuudha. Biyyaa naa bilbilanii akkamii Kadijjaanii akkamitti jira quba qabdaa naan jedhanii beektaani silayyuu akka isheen bakka keessi koo bareera guyyaa guutuu nagaa argachaa hin oolle. Gaafa kana lakkeen waan hin beekun qabu duuti natti maal keessan du'aa ishee argan jedheeni kanumaan sagalee boo'ichaa dhaga'ee bakka ani kanumaan nan wallaalee jimaata sana galgala deemee argire ishee jechuudha. Jechuun boo'icha dhaga'ee jettu hospitaala namni ijoolleen Oromoo keenyaa wajjin turanii? Biyyaatti naa bilbilame bar maatiidha. Maatii keessaa naa bilbilame. Akkamitti dhaga'an isaan isheen du'uu ishee? An akkamitti akka dhaga'anii illee adda hin baafanne asiitii hospitaaluma keessaadha lakkoofsa namni wanti ni jedheetu bilbilee waan jedhuun dhaga'ee laani. Silkiin isheellee achi keessa ture beektaa hospitaala kana. Anna kanan dhaga'ee kanumaan hin deemee argeen. Atuu warra biyyaarraa warra ishirraa dhageesse jechaadha. Dhugaa dubbachuu kan maatii biraan dhaga'ee biyyuma. Suudaaniitu fuudheetu mana jaazatii ijoolleen itti kennitee Suudaanii wayii geesse jechaan jiranii. Wanni kana hunda si gaafadhuu fi uummata nama baay'ee nama 77
asirra jira beekte. Wanti takkatti gaafattu ijoolleen tokko ijoollee naannoo kamii waliin galtii hin beeku jette bara. Akkamitti hin beekne osoo ijoollee naannoo waliin galtu akkamittiin himnees jechuun waliin haasofti. Gizee xalabaa baate hagam turteerti erga xalabaa baate mana ijaazaa ho'eessa galti. Kana waan irraa beektu qabdu gaafadhu. Si dhagaa jirti kun deebisiif dhimma. Maal jedhe sagaleen sabaa fagaateera. Okay, waan inni jedhee akka ri'aa tokkootti akka nama biyya tokkoo taatanitti. Salaam shabakaan keessirree fitti na fakkaata bara. Si qabaa jira. Taaptaap godha Oromoo taaptaap godha. Taaptaap godha kan sarartu. Mee warra dhaga'uu barbaaddanii warra sirra namni 77 jiru kun taaptaap godha gizee tokkicha. Wayi sagalee ishii isiniif dabarfamu gizee tokkicha taaptaap godha haadha koo. Ishiirree mana namaa jirti sa'aatii kana walleetoo ishiin rakkisuurra gizee tokkicha gaafii waan gaafachuu waan anillee waan irrisellee yoo jiraate sanis natti hima anan gaafadha. Anishiin jette sinifan deebisa. Yaa ta'u malee wanni uummanni asirra jiru kun si gaafatu namni 79 si gaafatu kuni nama hiriyaa ofii ta'e tokko wayi nama biyyatti bakka ishiin jiraatu durallee akka waliin baduu kaatanii ati biraa aftee xiqqoon dalaganna jettee waan akkanaa odeeffamaa jira. Lammaffaa immoo namni tokko safara akkanaa hangala wayi ijoollee Oromoo wayi abalu jedhamu isaan bira hangala waan ishiin sitti himte tokko hin jiraadha. Akka ishiin balleessiniiti atisi waan namni waasti godhu hin jiru. Nuyi akka ishii barbaanneeti nuyi nama biyya tokkooti nuyi Oromoodha. Oromoon kutaa 11 haa ta'u malee nuyi gandaan waliin qoonnu ijoolleen Oromoo du'a keessa jiran immoo akkuma ati yaadduu muti. Amma yoonatu odoo dhagaanii wallahi reef ishiitu yoona qaata biyya jira. Ammas reef mucayyoo kana reef gwaaddanyaa keetii hiriyaa keetii wajjin dhufte tuni biyya ishiitti nagaa naagaloo jette isa beektu isa dhugaa nuyi wanna tokko nuyi warra higgii muti afaan Oromootiinis dubbisaa jira. Uummanni asirra jiru kunillee uummata Oromooti uummata ishii bira dhaabachuu barbaadudha. Ayi namni najjeesne mucayyoon kuni ofumaaf dhibamtee duute. Okay kuni fudhanna. Lammaffaa wanni nuyi barbaannu warri ishiin bira teessu sun shaantii tokko hin jira. Wanni ishiin barreessitu tokko dabdaabbeen tokko hin jira. Asitti qoyga taraa naaf laaddu asitti jechuudha waa'ee iddoo isheen jirtu akkamitti wallaalta minaamini kana jechuudha guyyaa tokko si bira dhufaa jedhee jechuudha sadiyoo kana si biraan wayinna bira dhuftaa taaptaap godha ergi walirraa fagoodhaa nuti jedheen iddoon bira dhaqe sanatti erga mana jijjiirratte jechuudha. Ay kumee kwaati naaf ergi lookeeshinii naan jette ani dhimma kanaaf yaada kana waan hin beekutti natti hin fakkaanne ishinii kan koon ergeeffisa mana kootii jechuudha. Inna bakka juttu sirriitti dhagaamaa jira. Kan jedhe gaafa bakka maal jedhamu jiraata gaafan jedhuun dhugaa waaqaadha natti himteen beektu guyyaa tokko garuu abbaan manaa ishee sirriitti beeka maalummaa ishee fi eessa akka jiraattuu fi eenyu akka baasellee abbaan manaa ishee beekuu danda'a. Ani garuu dhugaadha ittan siqa. Na jaallatti garuu maal akka jirtu maal akka hojjettu yaani akka baatee jirtullee waa tokko guyyaa tokko natti himteen beektu dhukkuba isheerraan kana kee jechuudha. Malee harki namaa immoo akka waan goone dhibbattidha kan nuti amannu hundi keenya abbaa manaa ishee gaafachuu dandeessu isayyuu ishee kanallee gaafachuu dandeessu. Inni dhukkuba karaa rabbiidha malee dhugaa dubbachuuf waa tokko cubbuu namarra kaa'uun hin barbaachisu wanta baay'eetullee odeeffamaa jira. Madaamee kana godhe wanta jedhamu ijoollee isheen bira galtu kana godhe wanti jedhamu baay'ee jira garuu kun immoo kana miti. Garuu harkuma waaqayyoodha. Mucayyoon baay'ee dhukkubsachaati turte. Ani yeroon bira deemetti illee fuulli ishee kun baay'ee tokko tabalaasha'ee ture maalidha gaafan jedhuun bulluqiidhuma na fakkaata naan jechaa turte. Kanumarraan kan ka'e mucayyoo dhukkubni ishee bakkeetti illee bahee ture garuu ani kana irratti hin naqaane ani suma bakka qilleensa waan jijjiirratteef haa ta'uu jedhee man dhiise isa booddeetti cime dhukkubni ishee jechuudha. Mucayyoon kun gaafa hospitaala galtu dhukkubni ishee kaleedha dhukkuba kaleedha opereeshinii yoo taate malee hin fayyitu jedhan isheen kanumarraan abbaa manaa isheetti bilbilattee abbaa manaa koo kalee keedha dhukkubichi kalee keedha wanta ta'eef opereeshinii taatanaan jedhanii akkamaa ta'u jette abbaa manaa ishee gaafatte jennaani
Abbaan manaa ishee hin barbaadu akka opereeshinii taatu hin barbaadu dafaatii naa ergaa jedhee naan jedhee jetteetu sayyuu ishee kanatti himatte si galee. Ishii kamitti? Ishee obboleetti abbaa manaa ishee kanatti himatti jechuudha. Ishii beeru jirtu kanatti okay. Gaafa kan abbaan manaa koo akkasnaan jedhe wanta ta'eef ani gidduu kanaa yoo rabbi jedhee bakka fayyasi intiniyoon jedhesi gara biyya koon deebi'aa jette. Ani gaafa sana naa bilbilaa turte dhugaadha. Guyyaa guutuu naa bilbilaa turte naa barreessaa turte ani mana hin turre bakka waayifaa hin turre hin agarre wajjin illee hin haasofne kana hunda kan naan ga'e obboleetti abbaa manaa ishee dhala. Amma dhiifama wajjin dubbisitin dheeressuuti uummanillee akkuma jettu kana si dhagaa. Wanti ta'anii wanta ta'eef wanta ni beeku hunda isinitti himuu danda'a waan ta'eef rakkoon tokko hin jiru nagaa dhiifama hin barbaachisaadha. Galatoomi wanni sirraa barbaadu wanni guddaan tokko abbaan lakkoofsa abbaa manaa ishillee naa ergi asirratti. Mee eenyu bira akka teessu meeshaa isheefillee si galee. Meeshaa ishillee ijoollee isheetiif haa galu waan qabdu qabeenyi jechuun namni tokko waan qabdu waan itti daddabalameellee ijoollee isheeti waan biraallee gochuu dadhabnu akka galuuf lakkoofsa wayidammoo jara ishee mucoo ishee kana baase kana jara ishee baase kana sirra ammaatiin beekuudhaan waan hundumaa amma maaliif dhugaadha an jirtu kontiraataa. Ani maaliif hin beekne jedhee sinas gaddadu maaliif waan hoshii sitti himte malee ati wanni argitu tokko hin jiru wajjin waliin baane. Kanaafiyyuu maaliif amma warra ishiin biratti galte san odoo bilbila isaanii qabaanne eenyummaa isaanii maqaa isaanii odoo beekne dhaqnee silaa isaanillee gaafachuu hin dandeenya maal shii dhukkubee. Akkuma ati jette amma kilee dhukkube kileen dhukkube kileen yoo tokko tortore wayii qayyar siyaa jijjiiramu jedhuuni kan dhiqamu ta'e haa dhiqamu jedhu malee kileen nama najjeesu ani akkam beekutti maaliif yaalamuu danda'a jaa ta'eef yaada maaliif dhiqamu ta'e an dhiqamu barbaachisoo ta'e haa dhiqamu jedhu jijjiiramu soo jedhame immoo jijjiirraa barbaachisa jedhuuni kana malee. Dhibeen akkana jechuun dhibeen akkana addafee wayidamuu muddiyaan akkanatti nama hajjiisuu miti. Yaa ta'u kaa muuqanii ofii yoo ta'e immoo akkanumatti bakkuma ciisanitti illee lubbuun namaa hin baati. Ishillee rabbi maraatti ishee haa godhuu fi amma bakka ishee wannochuuf odoo hin taane isaan hafaniif nuufillee nus biyya mormaa jirra. Atis kee arra micoo kana hodhoksine an keenyallee boru ati hunaan baasin. Dhugaa keenya dhugaa eenyu yoo ta'e si galee an jirru biyya hormaati obboleeyyan keenya hunduu anas jiran har'a bahuu beekna malee galuu keenya hin beeknu kanaaf jecha uummanni kun asirratti bahee si dhaggeeffachaa jira. Egaa maalummaa waan ishee kanarra hin beeku wanni nani beeku hospitaala dhaqee ilaalee duute reeffa akkamitti jechuuni. Seenteetuma laaltee adda baaste ishee ta'uu adda baafatte moo maqumaan akkanuma gaafattee duute siin jedhamu kana naa himuu dandeessaa gumeetiya. Nasiifamuu hin danda'anii. Abbaa mana madaamii kun nageessee jechuudha waraqataa fi waan mantini jira mitiire naa kennitee turte obboleettiin abbaa manaa ishee jechuudha waraqaa lakkoofsa paaspoortii ishee jechuudha. Kana qabadhee gaafa deemu bakkuma reeffaa nageessanii bakkuma isheen jirtu nageessanii bananii na agarsiisanii waan hundayyuu jechuudha mijummaa ishee kanadha jedhanii bananii waanuma jiru hunda natti argisiisanii anin argee jechuudha la. Seentee si argite ishee ta'uu. No. Salaam waan tokko wayii gaafadha mallee maal seeta? Si'achi ijoolleen naannoo warra as keessa jirti. Kaisitti dhiyaattu akka isiin baate beektu akka haala keessa dalagduu fi. Salaamu alaikum. Muhammad waan ijoollee gurgursanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sagaleen kee dhageessisaa? Ina geessisa. Mee warri mana keessa jirtan sagaleen kee dhageessisaa? Ina geessisa. Sagalee.
sagalee dhaga'ama bakka amma san gaafadhuuti namni maal gaafadhu jettee lubbu Video salam taga sagaleen kee dhagaa. isii ala keessa hojjechuu beektu si malee firri isii jira namni naannoo isiiti aanu ittaane namni hordofee dhimma kana hordofaa hoo eenyunnini dhimma kana faa imbaasii waliin komuniitii waliin namni faana deemaaru isii faana deemaaru لا سنواتي Sagaleen kee dhagama. مزيف غافين كي akkasuma ta'e asuma keessatti koy namnummaan keenya tokkichummaan namni duraan isii bira galtu kuni mijaawon kun nu bira galaa turte asaba kana dhukkube jedhee namni isin bira galaa turte kun akkamitti ol ba'uu odoo nama keenya bira ka jiraattu yoo ka ta'u ta'e namnummaan miqallaan dubartii ta'e dhiira ta'e namni ergitee nama wajjin gala akkamitti ol ba'ee nu bira galtee nu biratti dhibamte mijaawon tun akkatti dhibamte jedhee ol ba'ee dubbachuu dhabe namnummaan nama keenya keessa yoo ka galtu ta'e asuma keessatti taa'ee jechuudha. Boruho kani isa bira galte namu oromo akkatti burjaajaye kana maal deebima inni namnummaan kun nama argite nama eegatay akkamitti gaafuma tokko itti gabbayee lakki nu bira galte jiran burjaajaye nami tootun akkatti dhukkubsatte sababa kanaan dhukkubbii kanarra duude yookaan dhukkubsatte Dhiifama sagaleen kee dhagama. Salam sagaleen kee jirti dhagama. Warri mana keessa jirtan. nu biratti waraqaa dhabnee haakimii namni kun geesse akka mucoonillee amma silkii tokko silkii kana keessa jirti akkuma argitanii kanaafuu waan gaafachuu barbaadda siniifan gaafadhaa. Mucattiin jechuu mucattiin mana yaalaa duutee malee dhibeen kun yeroo kamisi dabaate sa'aatii kan mana yaalaa dhibbaate Dhiiroo sagaleen dhagamaan dubbattani. sa'aatii kamisi dhagamee kana wanti irraa jiru. Ishii nama maal jettis bilbilaan oli kumee nama maal laan jette. Salam sagalee kee tun dhagamne seeyaa sagaleen hin dhagamne jiranii warra keessa. baay'ee sagaleen Video qabatamaa ijoollee nama sheerii godhaa jiranii tumsaa fi akkuma oozil fa'a yoo ka argaa jirtan taate yoo warroonni sagalee warri mana keessa jirtan yoo sagaleen dhageenye taate mootu yoo warri jala jirtan sagalee hin dhagama naa jedhame. Yoo sagaleen dhagame. Dhagama eenyunnini darbee laalla sagaleen kee dhageessisa. Ijoollee maqaa mallee hin beeknu dhaqnee gaafachuu dandeenyu waan tumsaa fa'aa ammallee ooziliin fa'aa ijoollee keessa jiran jechuudha. Mucayyoon du'uun dhugaadha. Akka duutellee mootuyyuu mana yaalallee akka turtee dubbataa jiranii. Dursa mucayyoon ka dhufte waggaa hin guunne jedhanii waggaa osoo hin guutin immootuyyuu wayita meedikaala geessan mucayyoon immootuyyuu meedikaala taruu hin dandeenye dhibee qabdii jedhaniini. Dhibee qabaachuu isii warri kafiilaa beekee ofirraa galchuu taananiin mucayyoon jalaa baddee jedhaa jiran viidiyoo ka dhageettan taate. Sanbooda mootuyyuu akka isiin hin galle mootuyyuu ijoolleen akka waan baasaniiti haasaa viidiyoo saniis irratti erga baate booda mootuyyuu mucayyoon dhukkubsattee dhibee tiruu qabdii dhukkubsattee mana yaalaa galtee mana yaalaatiitti mootuyyuu amrii taatee jedhaa jira viidiyoo irraa akka hubadheetti jechuudhaan. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa mee taragaaga'aa hordofaa jiranii akka viidiyoo irraa argetti hordofaa jiranii namtichi kabiilillee itti dhiyaatee jira gama hambaasitii fi gama koominiitiillee hordofamaa jira. Kanaaf mootuyyuu wantoota adda addaa asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Yoo gama gargaaramoo jiraatte gargaaruudha yookaan mootuyyuu warri hordofaa jiru koominiitii fi hambaasiin eega dhaga'e maalirra akka gayan jala buunee yookaan mootuyyuu akka Oromoo tokkootitti yoo quuqama qabaanne jala buunee hordofne yoo gargaarti jiraate immoo yoo mootuyyuu mana isii asitti hin geegessinaaf yookaan kara biyyaa geegessina jedhan jala buunee hordofuun nurraa eegama gahee mataa kennaa baachuu danda'uudha qabna warra keessaa fi as jala jirtan hundi keessanuu. Waan mootuyyuu irra gayan hordofaa jiranii akka kafiila dirasiititti mootuyyuu hordofanii kafiilillee itti dhiyaatee jira jedhanii kanaaf mootuyyuu gama hambaasitii fi gama koominiitii hordofuun barbaachisaa jechuudha. Kanallee barbaadan marraja abbaan manaa ishee sirriitti hin beeka kan jettu lakkoofsa bilbila sanaa ergiteera. Sadaffaa immoo isheen waan kontiraata jirtuufuu waan baay'ee irraa akka hin beeknetti garuu nama biyya tokkotti guddateedha nama xiyyaara tokkoon dhufeedha. Oniin banna jenneetu turree ani biraa afee isheen akkanatti baate garuu akka waan ega baatee boodayyuu baay'ee natti man hin turree mana jijjiirradhe malee hin banne naan jechaa turte. Isaan booda immoo akka dhukkubullee lookashiina keenyaa erginan dhufa jettee akka isheen ol argineettillee isheen kanatti himaa jirtu. Waan jettanii noo jiraattan waan gaafattan noo jiraattan warras jala jirtanii